اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريق إلى السعادة سجنتاج الرجرة إما لجم ملكي وعنجو إما اللي جم ملكي دا مال فكاتشو قاب إما لجم ملكي جونو خيست وانتوني نبر باتشسن ملكي لوجا جنسن نتجاه داف خرا ملكي سنكيست مال تنبر باتشسن وعنجو إن شاء الله كأبديلي تك خاصات الرزقنتا دبرتي خيست إن شاء الله سجنتا الرخيست مو إما لجم ملكي خيست وانتوت نبر باتشسن راتكو مالي يروت فيدا موانجو guyyaa qiyaamaa guyyaa namni milkii dhugaadhaa kan argatu takka khasaaraa yoo ta'es khasaaraa dhugaadhaa, khasaaraan dunyaadhaa khasaaraa xiqqoodha, khasaaraan dunyaadhaa gabaabdoodha, khasaaraan hamtuun kami jennaan guyyaa qiyaamaa guyyaa namni milkii dhugaadhaa jaalala rabbi harkatee jannata harkatu namni faallaa saniitiin jahannam dallansuun rabbi irra jiraattee jahannam seenuu saniitu khasaaraa guddoodha. Dubo guyyaa khasaaran guddoo fi milkiin guddoon itti argamtu san keessatti ilmi namaa nabiin alayhi salaatu wassalaam akka nuuf odeysanit akkana jaana laa tazuulu qadama cabdin yawma alqiyaamati hattaa yus'ala an arba'. guyyaa qiyaamaa san guyyaa dhugaa san guyyaa namni rabbii wajjin hisaaba wal godhu san guyyaa namni milkii dhugaadhaa takka khasaaraa dhugaa itti adda baafatee argatu san keessatti لا تزول قدم عبد قبريرا ميلي قبريتش توكودا وانسوسو حتى يسأل عن أربع هنگا وافر الراغافة مت هنگا وافر الراغافة مت نمني توكلين قبري سارا قبري إني تهوال مي خورا هنسوسو سنرا واني لما يروج والقبات عمري تمال الرفت شباب ما خي غافة درقاقم مادا يرون سيخن نميسان كيست مال الرفتين نمني قافسا يرو سات تفيدم عمري سات تفيدم درجة قما سا رت تفيدم قياسا ملكي لقا داركت الله سبحانه وتعالى ملكي لقا يسافقا نمني فالله سنين قياسا ديبسا نساء ديبسا هنتان ديبسا سرينتان ديبسا رب جالت شفني يوتهمو خساران قدهم خسارا قياسا نيت خناف ملكي لقا إما لقام ملكي خيست milki dhugaasan argachuudhaaf imala taasifnu keessatti wanni akkaan itti yaaduu qabnu maali jennaan yeroo teenya. Kanaaf Isaaq Pitman namni jaamu barreessaan beekamaan maal jaa warri milkaawan maaliin beekaman jennaan itti fayyadama yeroo isaaniitiin beekaman. Namni warri milkaawan warri gama milkitti adeemu wanni isaan nama kaan irraa itti adda ba'an maali itti fayyadama yeroo isaaniiti jaan barreessaan beekamaan kun. خناف يرو خينياف غافة دنيا الرجل غافة إما لغم ملكتي تاسفنو يرو خينياف أكان بك خنيني في يرو تفيدا من بربات ساد خناف نبي عليه الصلاة والسلام يوغان في الأمسة أمة ساني تتآمن اغتنم خمسا قبل خمس غافة دنيا الرجل واشن اندرت واشن تفيدا واشن بوجل لجان واشن انسان كيسا وشغلك وفراغك قبل شغلك يروتي خبنادا يروتي وعد لجودن ديس خيست فيدمي أوسو يروم بيزين فيندورا يرواتك هجتشو ددمتو أوسون فيندورت يروك أبدو يرو بنادا سرت فيدم جان وحياتك قبل موتك يرون كي يرو جريني أتي دنيا رجرتو قاف دنيا راديمتي دوتي يوني أتي هجتشو دنديسو تكلين هنجر يرو خيت تفيدم جان دام سيرجم ربي عليه الصلاة والسلام هندا نمو هندا في الأماني خناف يرو خيني تفيدمون برباتشسال كيسافو يرو بنادا كيسافو يرو نتي واهجتشو دندين يرو أمري درجكم مادا يروني في واهجتشو داف هم نقوتو قمنو
yeroo waa hojjechuudhaaf yeroo guutuu qabnu keessatti yeroo teenyatti akkaan fayyadamuun barbaachisaadha. Ammoo akka ajaa'ibaa ta'e namni yerootti fayyadamu warra milkaawaa waan ta'eef warri milkaa'u immoo warri milkaawaan ummata keessaa ummata hanga xiqqaadha. Kanaaf nabiin alayhi salaatu wassalaam ni'mataani maghbuunun kathiirun minan naas. Qananii lama. Qananii namni ittiin milkaa'uu danda'u. Qananii namni imala milkii keessatti qabaachuu qabu keessaa kan namni dagate waa lamaa jira jaan nabiin alayhi salaatu wassalaam. As-sihhatu wal faraaq. Fayyaa. Yeroo fayyaatii fi akkasumatti yeroo banaadhaa. Yeroo namni biiziin ta'an jaan nabiin alayhi salaatu wassalaam. Kanaaf imala milkii adeemsi imala milkii keessatti gaafa nuti milkii argachuudhaaf imala taasifnu keessatti yeroo keenya fayyadamuun maal garsiisa jennaan itti fayyadamni yeroo keenyaa wanni nuti guyya guyyatti hojjennu wanni nuti yeroo kanninee fi guyyatti hojjennu maal irratti qajeelcha jennaan waan nuti dhumarratti kaayyeeffanne irratti qajeelcha jechuudha. Namni milkii guddaa barbaadu kaayyoon isaa guddaa ta'e hojiin isaa kan guyya guyyaadhaa ni beeksisa. Waan inni guyya guyyatti hojjetu eessa dhaquu barbaadaa waan jiru ni garsiisa. Namni akkasumatti kaayyoon qabnes hojiin inni guyya guyyatti hojjetu mallattoodha. Namni kun nama kaayyoo qabuu miti. Nama kaayyoon isaa darreeti. Nama kaayyoon isaa gadaanaati. Nama kaayyoon isaa xiqqaati jechuu hojii guyya guyyaa isaarraa beekuu dandeenya. Warri maaliif jennaan warri kaayyoo qabu yeroo isaanii kan guyya guyyatti fayyadaman. Maaliif guyya guyyaa kanaatu walitti qabamee torbaan dhala. Torbaanii walitti qabamee baatii dhala. Baatii walitti qabamee amata dhala. Amataatu walitti qabamee amatoowwan hedduu dhala jechuudha. Kanaaf waan nuti guyya guyyaa hojjennutu waan nuti yeroo kanninee fi guyya guyyaa hojjennutu maalitti nu geessennaan kaayyoo teenya guddoo sanitti nu geessa. Kanaaf yeroo keenyaaf sirriitti bakka kannuu qaba. Warri ammaan duraa salafni gaggaariin salafa kaayyoon isaanii guddaa ture san salafa milkii dhugaa barbaadan san yoggaaniif isaanirraa nuuf odeysu Hasanul Basriin akkana jedha. Laqad adraktu aqwaaman dhugatti bar ummata tokko dhaqqabeetiin ture. Ummata gaggaarii tokko bar dhaqqabeetiin ture. Ummata akkam kaanuu alaa awqaatihim ashaddu hirsan. Ummata yeroo isaaniitiif bolawu. Ummata yeroo isaaniitiif bakka kan. Ummata yeroo isaaniif fayyadamuudhaaf bololon tokkoon dhaqqabee ture. Maal isinirra alaa hirsikum alaa dirhamikum wa danaaniirikum. Ammaan tana isin bololli isin taasiftan bolola maallaqa argachuudhaaf bolola duniyaa argachuudhaaf taasisan kana daran ummata yeroo isaaniitiif bololuu dhaqqabeetiin ture jira. Ummanni san maaliif akkasi bololan jennaan milkii dhugaa san argachuudhaaf milkii gaarii san argachuudhaaf wanni nama barbaachisu meeshaan guddoon nama barbaachisu maali jennaan yerootti fayyadamuudha. Kanaaf ummanni san yeroo isaanitti fayyadamuuf akkas ture. Ummanni salafaa akkana ture. Seenaa isaanii hedduu yoo laalle seenaa isaanii keessatti yoonii fi ummata akkam ture yeroo isaaniitiif akkam yeroo isaanii wajjin walitti dhufeenyi isaa yeroo isaanii wajjin qaban akkam yoo jedhe waan nama ajaa'ibsiisu hedduu gara hanga ummata Hammaad ibn Salamaa jaanii warra Taabiyyiiti. Hatta law qiila li Hammaad innaka tamuutu gadan osoo Hammaadin jaame yaa Hammaad guyyaan du'a keetii bar boru osoo jaaniin mastaxaa Hammaad kun waa takka dabaluun danda'u hojii inni amma hojjechuu jirurra waa takka dabaluudhaan boruun du'u deema jee wanni dabalu tokkollee hin jiru. Already namni san maal ta'ee jira qophaa'ee jira. Already namni san maal ta'ee jira yeroo isaatti fayyadamee jira jechuudha. Kanaaf ummanni milkaawaan san ummanni karaa gaarii irra ture san akkanatti yeroo isaaniitiif bakka kannaa turan. Kanaaf yookaan fi waan ajaa'ibaa tokko hin arge maali Mahatmaa Gaandii ni beektanii akkana Mahatmaa Gaandiin haasoo isaa keessatti maal jedha ummata milkaawaa hojii isaan guyya guyyatti hojjetanirraa beekuu dandeessa jedhe. Maaliif jennaan hojii isaan guyya guyyatti hojjetan kanaatu kaayyoo isaan akka reefu jenneessan kaayyoo isaanirratti nu qajeelchuu danda'a jaan. Innaa akka waliigalaatti akka islaamummaatti keessaafu Allahan subhaanahu wa ta'ala yeroof bakka hedduu keessatti yeroodhaan kakate wal asr wal layli idhaa yaghsha wal fajr kun hundi yeroo wajji walitti dhufeenya qaba. Allahan maaliif yerootti akkanatti kakate jennaan wal asri jeet inna linsaana lafii khusr illa alladhiina aamanuu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أمن يرون أنك خطيت
ilmi namaa hundi khasaaraa keessa jira ummata kan malee illa alladhiina aamanuu وعملوا الصالحات يرو وجه ولد فينك يرو سانت فيدمه ور ربي سبحانه وتعالى رت عمني دلقا غاري حجته قام ربي اتي واليامي ور وانسان رت أبسك أبو مالي جاجتو خن مال قرسي سينان يرون ربي برتبك وداقم مالف ور يرو فيدموت ور يرو فيدمي وحجتوت ملكاه دنداوانتف خناف أكا قبابت يرو تينيات سر فيدمو قم يرو فيدمو لافمو وانتوني توكو توكو وانو تهججو قم نوتو جر فكينياف قويا خينيا وان هججو قم نتريفتشو قم الروانا كنا هججو قم وانجو تريفتشو قم توربانت وانا كنا هججو قم الردي بني إفلالو قم توربان كانت مالين هججاتور يرو تيجا فيدميت انجرا واني يرو خيجت فيدمو ندد أبسيسي مالي وانجو تيني لالو قمنا يو كانت هوباتي قويا ملكاواسن قويا قياماسن ديبثان نتربي سبحانه وتعالى ديبسر نهمات ديبسان نتي ديبس محمد يجتشون مو خسارات ويكت يجتشو خناف يروخ حين فيدمني قويا سن ديبسا غاري ديبسو داف يالو قمنا خناف يروخ حين أكرمت وان هنتان وان نفايدان قم وان تتكارت دبرسين بيزيف قدون قم واني العالم مالجان نمني بريسان بكمان توكو أكان جان it is possible to be busy or very busy but not effective جان busy تهون ندن دام هدو busy تهون ندن دام غيرو وان هو جنوسان effective تهون دندين يو اتيان نمالي busy تهو قفامت واني نتي busy تهو جرمال وان دنيا في آخرة خينيا فايدة قبو يرو تينيا أكاد busy نورا غوري خون تينيا لالو قم irreguddaan keenya biiziidha wanni biiziitti taane garuu waan firii duniyaa fi akhiraa guddoo nu argamsiisuu miti waan firii gaarii nu kennuu miti kanaaf barreessitoonni maal jaanii waa hedduu hojjetanii biizii ta'urra waan tokko irratti fookas godhanii waan tokko irratti xiyyeeffannaa godhanii waan san irratti firii gaarii galmeessisuutu kanaatu irra caala jaan dhugaadha waa hedduu waan takka irraa osoo hin ta'in achis taanee osoo waa takkan hojjetin amanni nurra lakkaa'urra waan takka waan gaarii waan kaayyoo teenyaa hojii deemu irratti xiyyeeffannee waan san qixa sirriitti hojjechuutu irra gaariidha. Kanaaf if deebinee qorachuu qaba. Maan ittiin biizii ta'uu qaba. Irra hedduun keenya faan kanaa gadi rabbi rahmatan waa godhu. Maal sa'aa gumuuf jedhan. Mee sa'aan narra haa deemtuu jedhan. Baleessa kiyya sa'aa deebisuu hin dandeenye. سأن قبن نجر إف قبن إف قبو جر حسن البصرين يا ابن آدم إنك أنت الأيام أتبر قيوتني بر قيان توكيتشان قافة ديمي قاما خيتر راتوكو هرات واني قبن نجر واني قبو جر إف قبو جر سأن هاديم توكوي هجي ملت تكا وانغاري هجني مي حفورة بافت ديتين وانغاري برا هججو داف جدو تحفورة فلان يوجني وان غاري نيا غاري غرو أكرمت وسوان هجتين وان فايدان قبل الرت ساعة خينيا فيني أكرمت ساعة نرى هاديم تويتشون يفي التبججر عمري تاني الرت تبججر قيوني نتوليك أبا مقويات قيان توكو يقاني في ديمي قام خينيا رحانجا أكا كتان توكو ديمي خناف ساعة خينيت سرت فايدا موداف ساعة خينيا فتيجي فنو خنوكم وان هجنو قرتشوكم ونخون وان دنيا في آخرة هي فايدة قبو وان ربي برتي جعل لربنا فرقم سيسو ملكي الأقاسة بربادا ملكي الأقاسة نتوان نجيسو جنة تيني قرأتشون برباد جزان أكنوات وان توفي وان هنتاني رد بيزي تاني ساخيني في تنقارم خون عملنا ما ملكاواتي عملنا ما ملكاوا ساعات تفيدما وان هجتشوك أبو الدبافتي هجته إيغانا وان بليسي ويقويت إفسر ريسا ديم نما خناتو نما ملكاوا دنيا في آخرة ملكاوات ورّا يروس عن فيدمانيت ورّا ملكاوا دمالي نمني خان عبدانيت وصو يروت فيدمين نمني ملكاوي تقول لننجر خناف ملكي دوغاسا برباد وداف عديم ستاسف نخيستي يرو خينياف بكا خنيني تيجيفنا خنيني يرو خينيات فيدمون برباد جسانا وانجو إن شاء الله سننتار خيزت ورّا يروس عن فيدماني ملكاوا ربنا وقولوا إن شاء الله سننتار كتاتي عنو هنقو نقرد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.